ورحمة الله وبركاته. الشمال تكون جالت أمتوتا في كبجمتوتا ومطور وزر جست بكم سنتين نجا في كبجان كنا سنبرا بلا تشهر اللي مشاورة وان هراء قبل سنة كبرا سديم تور رجتني كرا أوريد دبنا نوتين هكا أشيد ما سنين سلا فيديو كده إنتم تكون سنفرابا أما مويو مشا كرا مشا تجربة مشا سنة كاسي سيجرا تقول لكم سامي ور مشا كيسان سنين دهين أوبسان نيجا داسنين جرا وروني ما ملكي ثاتن فيديو تكيسان شير كذا ورون نمويو هراء ثاتن سبسكرايب كذا يروسين سبسكرايب كذا فيديو برا هراء يرون قد إيشو كمان ما نسمع كذا هودن دايس جرا وروني لاكو سبيلاكي تجت لاكو سبيلاكي دوا سكال تربطان لما دوا دي تمشان وده سكال درت إيمون واتسابين تليجرام دايركت لين كلمة تناقش شو دنديتني وروني مش هاي يشتغلني تاني شاشة من زراعة جرو بوت اسمر بوت كم يوم أنا كم يوم سنيف جيسا وانتو تاك سبرايزي ما تيجي سنيف هاي أكاس مامو كنا كرا نمون قبل سنيف كيس دين دايس شو مش هاكو فاسون تاني وروني مش بتاني كاشو بربانا جاء هيدو تاو بربانا مش أنا مبود النجالة دبلا كم تاني ورجع تاني ما نكرهين كفالات تاني سنيف كنا تشودا من كران كفالتن إسنيف كنا أكاسما مويو أما مويو حساس التور إرسل في فما بتاعنا رتا يوسني رابع دلله أما كنا سني دفيزرا أما مو مشى في كراجتي ساتي تشوفه تكون سنجيسا مشانهم كنا ملاماتي كنا هذا تشودا كجرا لشتو مشاننا ملاماتي لشيو بكتو كوجسنا ور أكيد تشودا تشودا كنا كوسنا كده بفعل لما مشانهم ديو دبلي لما تشودا كريلون كلاماني تشودا على مويو والما قبيت من سنة بسيسا كرا كرا سنين أرجع سوسو والما قبيت سنة درسيسا أكاسما بكتو كوجسا لوان تأتي سنة درسيسا تشودا وروني كوري مشى فachuu barbaadan asiin dubbisuu hin dandeettanii zulaamaa shoorratti hin argachuu hin dandeettan jechuudha. Akkasuma warri hawaasa naannoo garaa amaaraa taatanii bootuma barbaadan isin keessa jechuudha. Amma gara meeshaatii fi gatii isaatti isin keessa jalqaba biffeen lamaan kunni lachuyyuu wal fakkaataadha jechuudha. Akkaataan kaa'umsa isaa asii biratti naanni joofnee namni kaa'e irratti jechuudha. Biffeen kun tadarraabiidha. Akkuma isin argitan kana tadarraabiidha. Kunii fi kun addaan baha jechuudha. Namni baay'een nagaa fakkan jechuudha. Akkasuma immoo meetiriin isaa tokko jechuudha. Meetira tokko fi shantama akkanaa isaan tokko fi shantama akkanaa oliin isaa immoo asirraa kaasee hangasii meetira lama jechuudha. Kun immoo saantii wayii irratti qaqqalamee jira jechuudha. Keessi isaa madaddaraadha jechuudha. Duubni isaa akkasumas mastaawotiidha. Biffee baay'ee bareedaa fi fijoota baay'ee illee qaba jechuudha. Kana dura akkuma soddoo diidamii jaalallee hojjennee turre amma kuma soddoma jechuudha. Meeshaaleen baay'ee waddadee jira hin beektanii boota biraatti biffeen kun kuma soddoma shaniin hojjetama. Nu bira garuu birii kuma soddoma meeshaaleen akkasuma meeshaa kwaalitii waan bareedaa irraa hojjetame jechuudha. Akkuma isin beektan meeshaa kwaalitii irraa hojjetame jechuudha. Inni qabatee waan hunda isaatiin wal qabatee meeshaa oriijinaal irraa hojjetanna. Akkana fakkaataa keessi isaa madaddaraadha jechuudha. Kuni madaddaraa lama asirraa qaba. Duubni isaa akkuma isin jedhe balballi isaa mastaawotiidha. Keessi isaa inni isin jedhee jira. Mastaawotiin hiiqaa baachuu irratti baay'ee hin danda'u waan ta'eef keessi isaa inni definaa godhinaan jette. Akkasuma illee fedhii obboleettii kennaa eegee akkasuma jedhee sinootiin illee jechuudha jechuudha. Inni haa ta'u malee argitanii akkana bareechifnee jechuudha. Keessi isaa sadaa goonee bareechifnee inni iyyuu hin fakkaatu akkana bareechifnee dhiyeessinee fi jirra jechuudha. Akkasuma argitan kana hedduu bareedee dhiyaateera. Deebisee jirachuudha akka fakkaata. Duubni isaa akkuma isin jedhe mastaawotiidha. Hedduu bareedaadha jechuudha. Kan biraatti kan jala. Inni biraa immoo asirratti balbala jechuudha. Balbala dhaanee jechuudha. Kinuuti biratti baratamaadha. Yeroo hedduu bareeddee akkana fakkaata. Inni biraa kun balbala jalaati. Balballi jalaallee akkana fakkaata jechuudha. Kan as biraa kun baay'ee bal'aadha. Baay'ee hagana kan jedhamne bal'ata jechuudha. Hedduu bal'ata. Akkuma argitanii hedduu bal'ata jechuudha. As biraa kuni maxxafaan isaallee maxxafaa arginu jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Wanta barbaadan waan akka baaldii gurguddaalee waan barbaadan isin qabsiisuudha. Keessi isaa kun baay'ee bal'aadha waan ta'eef baay'ee bal'ata. Inni biraa as biratti masaabaa lama qaba. Argitanii masaabaa lama qaba jechuudha. Kunillee fakkeenyuma isaatii isuma wal fakkaata. Asitti waraabee. Kunillee isuma wal fakkaata. As biratti wanti hundi isaa waluma fakkaata jechuudha. Argitanii baay'ee itti deebi'a. Akkuma isin argitan kana baay'ee itti deebi'a. Mastaawoti yeroo baay'ee xiqqaa ulfaata yeroo itti kaan namaan baatu waan ta'eef inni deebii sababsanii boosisan jechuudha. Maashaallah hiiqaa babbareedaadha. Namoonni barbaadan ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Kinuuti. Gatiin isaa qaama ittiin hojjetame baay'ee tokkochi isaa kuma soddoma. Namoonni ajajachuu barbaadan kootta ajajadhaa isiniin jedha. Baay'ee babbareedaadha. Duubni isaa mastaawotiidha. Akkuma wal fakkaatu kanaani. Wantummaan guutuun isaatu waluma fakkaataadha. Haala kanaani. Video isin jala ajarjaseef ifama guddaan irra ta'a waan deemaa jiruuf karaa deemuu jennuuf baay'ee muddamee jira. Makiinaan dhaabbatee waan nama ijaa jiruufi
Hagadeen da'een kana guutuu isaatu isinii waraabaa warroonni yoo deemtu nu waraabnaan jettanii isinii waraabaa warroonni naannoo sanillee guutuu keessa isinii waraabaa jechuudha. Bootaan deemaa jiru baadiyyaadha. Akkana fakkaata. Inni biraa immoo carqii tiraasii kanneen qabu jechuudha. Carqii tiraasii kana wal fakkaataadha. Akka jara lamaanitti wal fakkaataadha. Carqii ijoollee boodinyoota lamaanii kanaan dura qoree geessa jiru tokko isa sanii hojjettee angaruu fedhe kiyyaan isa kanaan hojjechiisee fi baay'ee gammaddee akka waan an kennaa ofii kiyyaa kenniifitti gammaddee jechuudha. Carqiin tiraasiin kun amma faashina dhufee kan duraarraa layyatti jedhee jidduun kun bootaa jidduu kun baay'ee ni dabala jechuudha. Inni kuni akkana fakkaataa baay'ee bareeda. Tiraasiin xiqqaattiin kun birrii 600 jechuudha. Kan duraanii sun 550 beektanii kun 600 jechuudha. Baay'ee bareeda. Waa hunda isii hojii wal fakkaata jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Carqiin tiraasii kun hedduu bareeda. Inni biraa firaashii duraarraa layyatti goonee finnee jirra. Boondii didhaan finnee jirra jechuudha. Isin agarsiisa. Boondii didhaan finnee jirra. Hedduu layyatti goonee finnee jirra jechuudha. Warroonni ispoonjiin dafee gaddeebi'aa akkam goona jettan kunoo boondii ni qabanne dhufnee jirra. Boondii algaasan jechuudha. Inni kuni qabanne isin dhufeerra warroonni hojjechiisuu barbaadan hojjechiifachuu hin dandeessanii hanguma kaaniiti dheerinni isaa meetira 2 baay'ee bareeda jechuudha. Kan meetira 2 fi namoonni hojjechuu barbaadan jedha. Gatiin isaa 2,200 fireen tokko isaa 2,200 baay'ee bareedaadha. Isin obboleettiin keenya firee sadii qaban jechuudha. Walitti firee 6 firee 2 tiraasii isin galchee jira. Kinoo firee 4 lafa jira jechuudha. Kan fakkaata namoonni hojjechuu barbaadan algaasan isin jedha. Carqiin firaashii kun wanti kan duraarraa layyatti godhu maali yoo jettan kan duraa sun shaamaa jalaa hin qabu ziippillee qaba jechuudha. Kuni ziippii fi shaamaadha jechuudha. Kan jala keessi isaa kuni baay'ee bareeda layyatti jedhee dhufee jira. Carqiin tiraasii tokkochi birrii 1,200 jechuudha. Argitanii haga wasa namni tokko akkasii mul'atu jecha tiraasii fi firaashii itti galchee kaawwan ammoo lafa godhee jira. Kunoo haala kanaan isin dhiyaatee jira jechuudha. Warroonni achii barbaadan ajajadhaa isin jedha. Kana qofaa miti walaliidhaan illee wal fakkaata jechuudha. Obboleettiin keenya minxaafii waan bitattan hin jirreef walaliin illee wal fakkaata. Carqiin kun guutuma isaatti waan hedduu wal fakkaata jechuudha. Asirratti maashaallah isin jedhee jira akkana fakkaata. Inni irraa xaalliidha. Xaalli biffee keessaa nagaafattee turte kinoo isillee qopheessee fi jira. Isillee kanumaan kan walitti dhiyaatu qopheessee jechuudha. Akkuma sana argitan kana kan walitti walitti dhiyaatu qopheessee fi isin kun fireen takkaatiin birrii 20 isin jedhee jira. Obboleettiin teenya firee 16 ajajattee tuun firee 8 obboleeyyaan godinyoota lamaan isin jedhee jira. Firee 16 firee 8 adda fudhatanii firaashillee firee 6 firee 3 adda fudhatanii firaash carqiin tiraasiillee tiraasiin kun jechuudha. Firee 18 firee 9 adda fudhatan jechuudha. Hedduu bareeda. Meeshaan hunduu dabaliidha. Tun firee takkaatiin 20 isin jedhee jira. Inni biraa maankaa fannooti. Maankaan fannoo kinoo kana jechuudha. Akkuma asirra jiru firee tokko qaban jechuudha. Meeshaan hunduu dabaliidha jedhee isinitti himee ture. Kinooti as keessa jira jechuudha. Kana akkuma duubni isaa jiru kana jira jechuudha. Keessaa hin baasu baay'ee muddamee jirallee akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Gatii isaa isinitti himaa barreeffadhee jira. Birrii 2,200 maankaan tokkochi birrii 2,200 jechuudha. Kun lamaan isaa birrii 4,000 akkana fakkaata jechuudha. Inni biraa saanii nyaataa darzanaati. Darzana tokko bitatte lafi firee 12 darronni tokkochi birrii 2,200 jechuudha. 2,200 fi 2,200 jechuudha. Darzana tokkochi 2,000 darzanni lama birrii 4,000. Inni biraa rakabootii abbaa gadaa siinii isaa wajjini innillee 3,000 fi birrii 400 jechuudha. Tokkochi 2 qabdi jechuudha. Inni biraa burtuqoo warqaamaadha. Burtuqoo warqaamaa kinooti aynata garaagaraa fi fireen takkaatiin 2,000 jechuudha. Lachuu garaagaraatti qabdi. Haa fe'amu bakka. Qooyi yookaan qooyi fe'in. Inni faa qooyi fe'in. Ifaa manarraa haasa'an gara biraas deemee jira. Fireen takkaatiin birrii 2,000 fireen 2,400 jechuudha. Asirratti sufraa rakabootii qabanii. Sufraa rakabootii kun birrii 1,000 fi 200 jechuudha. Kan nama tokko kan nama 2 2,000 fi 400 argitanii sufraa rakabootii qabdi jechuudha. Namoonni barbaadan karaarii barbaadan ajajachuu dandeessanii. Inni kun ammaaf na biratti badee jira. Nama biraati kun bita jedhee. Inni biraa cilfaadha. Cilfaalleen kinoo kana jechuudha. Inni biraa saanii raaniidha. Saanii raaniin kun kinooti dhedheeraa san jechuudha. Argitanii dhedheeraa saniin bitamee fi jarri lachuu garaagaraatti qabdi jechuudha. Saanii raanii kana lamaan isiitiifuu kophaatti biteef jechuudha. Argitanii kan nama lamaanitu kophaa bitamee jira jechuudha. Meeshaan keenyarraa akkana fakkaata. Inni biraa walaliidha. Walaliin asirratti nuti takkatti birrii 270 jechuudha. Asirratti mitiriin takkatti 270 kan nama lachiitu garaagaraatti bitamee jira jechuudha. Mitirii jaha bitamee jechuudha. Walitti mitirii 12
كينوتي أسبرة بتنجرا إن فراتي الأخيرهم سدين ساعة ولبرت بريكم تقولي بشاني كون اللي أقسم يجدا كون حارة نقول نشوف وربادة إذا دبي أبتدأ سنين ترى أكن كذا ما شاء الله أنا في نرى أكن كذا نقول نشوف وربادة أبتدأ سنين ترى نجا Asirratti amma meeshaa gagguruu eegallee kinoo Isuusii irratti fe'aa jirra jechaadha. Guzoo gara qoreeti jechuudha. Haga xumuraan hordofaa isiniin jedha. Biffee gagguuraa jira. Biffee tokkoffaa finnee marsaa lammaffaa irratti deebinee jira. Biffee lammaffaallee finnee firaashii guuraa jira. Waleelii akkasuma meeshaa kaartooniitti guurree jira. Kaartooniidhaan ashaayinee kaampestaalitti tiraasii walitti hiinee akkasii finnee jira jechuudha. Asbiratti kinooti viidiyoon na jalaa dheerateennaaniin isin gabaabsee kofale seennee gara qoree zooraa jirra. Addabaabaayii kanarraan qoreetti zoorree qoree kinoo piistaa irra zoorree jirra. Piistaa irra deemaa jirra. Asirraa hanga qoree geennutti piistaadha jechuudha. Warroonni qoree ta'an hin beektanii. Warri qoree hin taane immoo karaan kun piistaadha. Asii maashaallah qilleensi kun baay'ee nama bareeda. Asimaan ammallee qoree illee isinirra daqiiqaa isin daddafee eerese har'a gabayaa qoreeti namni hin baay'atu waan birii akkasuma warii garagaraa hoolaa garagaraa waan garagaraa uummanni fe'anii deemanii. Warra maatii geennee meeshaa tarakkabaarraa laakkaa tarakkabaa jirra firaashii maaliin hin jira meeshaa hundaa laakkaa tokko tokkoon tarakkabaa jirra jechuudha itti tarakkabaa jirra. Akkasuma immoo biffeelleen keessa gibbii warraa hin seensisuu dhoqqeetu jira waan ta'eef gannaa mitiiree yeroon hin beektanii sababa saniif laakkaa tokko laakkaa tarakkabaa maaliif akka tasaa ta'e meeshaalee yoo hafeef jecha laakkaa tarakkabaa jira jechuudha. Tarakkamnee laakkaa eeginooti ammas ga'ee jira jechuudha. Meeshaan kafe'amuu qabu kaseenuu qabu gara keessaa seenaa kuun laakkaa'ama tarakkabamaa jira jechuudha. Akka haala kanaan tokkoon gadhaanti jechuudha. Xaalli osoo hin firee takka laakkaa itti tarakkabaa jira. Anaafillee warraafillee akkasi irra bareeda waan ta'eef hundumaayyuu adda babaasaa tarakkabee geessee jira. Kunillee garagara kunillee kanam tokko. Tiriillee kan. Kunola. Cilfallee. Kunola lama lama. Tiriillee sadi. Tiriillee una Sadi. Kunillee kanam lama na fakkaatu farsa. Walalilleen kan nama lamaati. Lachuu murameera adda. Sadi bakka. Keessa kaadha. Eshi akka meeshaan isin bira ga'e asirratti himaafi. Rakkoon qabu. Meeshaan keessan guutuun akka isin bira ga'e bicha. Bakka. Eshi meeshaan kun qulqullina akka isin bira ga'e bicha himaa. Akka isin bira ga'e. Ijoolleet. Asirratti. Mujatti maqaa makiyaami. Assalamu alaikum maduuti ana hajirat rabbi si hagammachiisu duuba durri kee haa gabbatu gabbadhati rabbi olii si adeemu hiikaa naan gayanii amma jara bira jira naan geette karaa irra gajjisite dhoqqeen dhoggatee ennaan hin guuraarra aanan dhuddan jedhee wogaara kabajamii guddadhu sadarkaa keessan rabbi olaa fuudhu kanaa olitti sinaa qananii. Hawwata saatataatu wanta'u hirta'u nuuyyuu maqaan qabu numaayyuu maqaan qabu wallaahi numaayyuu maqaan qabu nuudhii tababbadda isa makiinaan eegaa isa fe'aan eegaa rakkoo qabu wallaahi hotaadhe seeraayyuu miti isimattuu maaliif xatu manaa bareechisanii hin deemne.